Daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu kan daawwataa jirtan kun televezyiinii OBS qophii harka fuuneetii an bosonaa dheeressaati keessummaan keenya har'aa weellisaa Tuujii Muddeetii baga nagaan nu dhuftan. Baga nagaan nu Kamisin? Nagaa. Jirtu? Omaan jenna. Imatiranna. Jaalala kan naqabee mucayyumti magaalli sun eenyu? Dhugaa mucayyoon magaalli ariini dhaqqabne amma. Wallo yeedaloo waan sana eenyu? Weellooni gabitu dalagee jalqaba isaa san booda walumaan qaqqajeelchineetuma sirbi'ani. Daawwattoonni keenya sirba kana hedduu beeku namoonni oodiyoodhaan sagaleedhaan jechuudha. Sirbi kun baay'ee beekamaadha Oromoo biratti sanaafan kaase. Tuujii Muddee as dhiyeenya gara aartii kana keessa badaas mul'attan jiruun biyya Ameerikaa kun aartii keessa akkana nama fudhattee deemti? Jiruun biyya Ameerikaa kun beektaa waa lama dalaguu qabda. Guddichi ammoo keessattuu namni aartii qofa dalagee jiraadha jedhee Ameerikaa keessa jiraachuu hin danda'u. Haa ta'u ammoo equationii tokko irratti bakka namni keenya ol ga'utti bakka agartee ati dhattee sirbitee galii ispeeshaalii qabsoo Oromootiif galchuu irratti ittis barbaachisutti kan ittiin sirbita dhattee. Sanii al garuu hojii kiyya ittee aartii qofa dalaguun baay'ee ulfaata. Uma badayu namni biyya alaa ba'e wal asitti weellisaadha asitti kaya baatiidhaan waggaatti sirba tokko kaaseta takka hojjetu akkas biyya alaa kana deemnaan uma bada aartii keessa. Maaliif si fakkaate jiruun biyya Oromaa kunniin baay'ee qaalii ijoollee guddisuu qabdaa maatii qabdaa maatii san agartee wanti ati argattu waan maatii kee bulchurra dabaree aartii si gargaaree baasuu hin dandeettu. Sirba kana deebitee ammoo gurgurattee akka biyya kanaatitti gurgurtee gabaarra oolchuu hin dandeettu. Haga dandeetti hin jira jechumaaf yeroo agartee nan irraanfatinaa hin jiraa. Mul'achumaaf malee galiin ati argattu guddaan jiru. Kanaafuu namni baay'een isaa garuma dalagaa mul'atee gaafii isteeji tokko irratti as jiraa jedha. Haa ta'u Tuujii Muddee eessatti dhalattan? An Tuujii Muddee hee'ii kan itti dhaladhaniini. Baatuu beektaami? Baatuun tuniini. Al takka maqaa Zuwaa ifaa jedhu. Eeyiwa. Isaa fi Adaami Tulluu Hodhakkaa bakka Garbii jedhamuutu jira. Garbi dhaladhee achi xiqqoo eega guddadhe booda guddina guddaa kan itti guddadhaniini. Aburaa jedhanii Zuwaa dugdaa waradaa jedhan karaa sanitti. Achi guddadhee achuma baradhe jechuudha. Achumatti barattanii. Gara Ameerikaa yeroo kam deemtan? Gara Ameerikaa ani 1996 akka Awurooppaa Oogustii 28. Jireenyuma kanatu haaluma yeroo sana biyya kana keessa turetu? Haaluma san ka guddaan sanuma. Anammoo akkuma carraa ta'ee beektaa fuudhonni illee deemne gara Keeniyaa illee deemne maaliifi ani dura baqadhee ka deeme gara Saawudiiti. Gara Saawudii kanarraa fira qaba ture. Achi turee akkuma carraa ta'ee yoo an deebi'u oduman karaa deemaa jiru namni kootu DV guutii naan jedhan. DV kanan beeku maal akka ta'e jedhan. Abbo maali DV'n Ameerikaa deemta? Ameerikaa abbo an firan qabu maali hin deemu jedheen. Kootu abbo maaltu si gahatini kootu guutii naan jedhan. Naqabaniituma kootu guutii naan jennaan. Hayi wanti kun Ameerikaa kanallee ani san dura namni wayii Keeniyaa deemii achirraa si baasaa maatii kee hojii abbo an ijoollee qaba haadha manaa qaba. Keeniyaan deemu baqadhu jedheen. Keeniyaallee namni Ameerikaa eessaan akka deemu hin beeku. Haga 1991 hin beeku. San booda na waamanii jennaan guunne. Gara nama 10 taana hoo guunne jennu 10 keessaa anuma qofa gahe. Namicha itti yaadin namicha waan takka hin jedhin DV'n si gahee naan jedhan. Hayi nagaye hayyee bareedaa maarri jedhee san booda saniin bahe jechuudha carraan guddaan. Walleewwan hojjettan kaaseta lamaa fi san booda kolleekshinii illee nama wajjin akka hojjettan kan naaf himtanii kaaseta kana lamaan biyya kana keessatti moo Ameerikaatti kan hojjetan? Ka duraa ka amma jaalalaa ka jedhu irra jiru asii hojjedhe. Asii hojjedhe Daadimoos muuziqaa nama jedhamu ittu goobbarraa dhufee asitti dalage. So isa gurguree kolleekshinii asumatti gadaa baandii hojii dalanne kaan ammoo biyyatti dalage badaa Ameerikaatti dalage. Mee jaalalaan jettu kana sagaleedhaan tarii daawwattoonni hayyee jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaala
eessuma si argee eessuma si argee jatantee laala jaalala 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 kan na qabee kan mucayyoo magaala jaalala jaalala kan na qabee kan mucayyoo magaala eessuma si argee jatantee laala jaalala sima yaada oolaa sima yaada bulaa yaanni kee na qabee mucayyoo magaala awaash gama ceetee ollarraa dhagee barbaadeetiin namnaan barbaachisuuf bahe argitannaa qabaa dhabdanitti dhiisaa isii dhabeen taa'uu garaan na dadhabaa jaalala. Sagaleen keessanii ammayyuu gaa aartii keessa dhimmuma tarii gaa biyyarraa fagaatanii haa ta'u malee sila muuziqaa kana Oman jedhu. Oman jedhu. Kaaseta kana keessa sirboota meeqatu jira? Sirba 10 na fakkaate. Yaa. Nu bariitiin faallee asuma keessa yaanii. Yaa. Sambooda erga gara kaaseta lama hojjettanii garuma jiruu biyya sana keessa. Garuma jiruutti deemnee jiruu ijoollee guddisuu jiruma jiraachuu. Ijoolleen akkamii sagalee dhawaasin jalaa qaqqabdi? Lakki tokkootu natti hin baane. Tokkollee natti hin baane. Isaanumatu fedhiin isaanii. Isaan illee gara harkisanii argine mucaan kee guddaan turaatu jijjiirama inni xiqqoo akka waan piroomishinii tokko tatta'ee ture hin dhiisee akka maali. Yaa hin dhiisee kuwwan inumaa niyyama sanuun qabani. Yaa. Egaa biyya ambaa turtanii waggoota dheeraadhaa fi amma gara biyyaatti as deebitaniitu akkam maatii fa'aa argitanii warra kana dura bara ijoollummaa wajjin? Dhugaa ani biyya kana ka dhufe dura agartee gara waggaa 23 booda dhufe ka 23 booda dhufanii maatii arguun xiqqaa miti. Maaliif hoo jettee ka du'e jira hiriyoonni nu wajji agartee turre jira ka waliin baranne jira kana hunda deebitee argitee isaan zihaaruun isaan nagaa gaafachuun ka du'e eebbisuun waa xiqqaa miti. Waa baay'ee si dhaga'ama. Kanaafuu ani abbaan kiyyallee aga'anii oduma biyya alaa jiru amrii ta'anii sa'a sanitti dhufuun rakkoo ture eega amma dhufe booda kaaka agartee sanillee ga'ee jedhee alhamdulillah nama baay'ee argine ka jiru ka du'e ka argine ammoo hin jira wal argine ka biyyatti illee deebine. Namni akkatu biyya ambaa kanarraa dhufee maallaan jedhee waa hunda natti jijjiiramee horii dhumti gurguddaan duraan beeku horii kun xiqqaattee kan argee namni kunis fuulli isaa faana xiqqaatee. Wanti kun akkamsi fakkaate? Yoo biyya alaa turtee dhuftu wanni kan kee miimooriin kee kuni waan biyya naannoo saniitti hin guuttamu. Yoo as dhuftu akka achi argitu sanitti arguu dhabuun ni mala. Garuu baay'ee hagas duuchaa miti ima yaadatta wanti garuu si gaddisiisu asoo dhuftu hiriyoonni kan kee ka turani namni agartee si asii ijoolleen egaa ati deemte dhalatte kunni hundi jaaranii argita. Wanti kun na fakkaata akkuma jiru yaa abbaan jiru fakkaata yaani so waan achirraa ka'e na fakkaata malee biyyi keekeetuma biyyi wanti akka biyyaan jiru. Kaaseta lammaffaa keessa hoo sirboota akkam akkamii jira achi keessa? Kaaseta lammaffaa keessa yaadannaa waan keessa dabarree gufuu baay'ee gortaa maatanuu hundaa hulluunee holbeennee kanee kunumaan hollee hangaa hibumaa jiruun ilma horraa haddooftuu mi'ooftuu obsaan dabran malee yookaan dukkanooftuu argaan nu gammannee jiruun ibsee gahanne kunoo wal tirsinee kunoo haadha geenne turaa beekaa dureessaa badhadhaatiin turaa yaa lagatuu jiitaa jedha.
kunini guddaan isaa agartee haadha manaatii wajjin yeroo waa baay'ee keessa dabarre bakka kana ga'uuf. Kanaafuu wal tirsinee waliin rakkannee waliin dheebonnee adhas geenne jechuudha. Turaa beekaa dureessaa kan jedhu mucaan kee kan gafaa turaa lammaffaan beekaa sadaffaan dureessaa turaa beekaa dureessaa badhadhaati yaa'a laga tuujii ta'a. Tuujii jechuun kun laga guddaa garba. Laga guddaa garba guddaa liixaa jechuun badhadhaati laga tuujii ta'a. Maqaan ijoollee keessanii wanni kana beektaa saayiboota tiyyan na jalaa qabe saayiboonni tiyya haga ani kana sirbu na jalaa qaban turaa beekaa dureessa badhadhaati laga tuujii ta'a ka jedhu kana maal akka ta'e hin beekan eega turan abboo tuujiin ijoollee isaan faarsisiise adda. Eenyu fa'aa ture sirboota kan kaasitii jalqabaas kan kaasitii lammaffaas achi keessatti yeroo qooda fudhattan eenyu fa'aatu ture weellistoonni? Mee koolii sirbaa ture ijoolleen kaa maali keessattuu 1991 baay'ee ture. Muktaar Usmaan fa'aa waliin. Gara 91 dha isin gara walleetti gara aartii kanatti kan dhuftan. Akkamitti dhuftan? Lakki ani sun ammoo seenaa dheeraa sun. Ani dura yooma kun high school bada araxaa jedhamtu akka jirtu abur agadi araxaa jedhaniini achi baradhan. Asallaa fi zuwaay dugdaa hodhakkaa jirti. So achi hoo baradhu ani agartee fedhiin kiyya gaazexessaa ta'u sa'a sanitti. Maali namoota namni amma hoo jiraatan beeku anini nama baay'ee jaaladhu ture barsiisaan kiyya Tashooma Simbirroo jedhaniini nama jaba amma hoo yaadu gara nama Rift Valley kana ijoollee Shaashamannee haa ta'u Bulbula Nageel naannoo sani. So yeroo kubbaa na barreessisiisa barreessee kun sanbata guddaa miree kubbaan ka jiru amma kana barreessee wajji duree ganama ijoollee dubbisa. So anam afaan amma journalistii ta'a fedhiin guddaa ture. Amma doo'illee dalanna ture. Oduma akkana jennu amma kifilii jaafixee gara aburaa hoo gad dabaru kifilii torbaa hawwisoo jiraachi. Amma hawwisoo san keessa seene. Hawwisoo san keessa seene gara aartii jalqabee jechuudha. San booda achi maal ta'e high schoolii dabaree yoo asallaa dhufu poolisiin poolis saraawwitii muuziqaanaa tiyaatira ka jedhantu ka asallaa jira. Ji'atti birrii 100 Itoophiyaa nu kafalaa sanbata achi dalanna. Nu amma dureessa ka birrii 100 arganna ijoolleen nu ladda'anii coornaaqee jiraa qabaatan yoo san. So achirraa jalqabe guddina isaa. San booda muuziqaa barachuu as kolfee Faxinoo Daraashii bakka jedhan achi dhufee achitti baradhee tiraampheetiin eebbifame. San booda an tiraampheetii afuufaa ture asitti. Ulfaataa garuu wanni suni inni akkatti ilaala waan ulfaatu fakkaata. Hidhii poozishinii ooftaa waan ulfaatu. Humna barbaachisu? Hin barbaachisu. Ka darbellee jira. Nu ijoollee gara 10 jalqabee ijoollee 10 keessa ijoollee 6 qofa eebbifame. Gurbaan tokko hin yaadadhaani. Iyyee hidhii na tarsa'ee cabseetuma nu biraa badde. So ijoollee 4 gadhiiftee nu agartee ijoollee 6 eebbifame wanna saniin.
tokkoddu baaka qabnellee rabbii qabaa garaa kiyya kana beekii jajjabaa dhobsaaree. Tokko deemu tokkoddu baaka qabnellee rabbii qabaa garaa kiyya kana beekii jajjabaa dhobsaaree. Siti pakat afumal koda anam pasti pane namu mata kaba untu mata kaba nadim nasi dise nagana chai bakadem tekunda jerado melkai. Koyande nati jiramta anile hinene mal kabonu garu wati matunu me garanke paganan kiyale gotare tokkodu vaaka kamnelle rabbi kaba garakiya kana beki jajjaba dobsare. Tokkoddu vaaka kamnellee rabbii qabaa garaa kiyya kana beekii jajjabaa dhobsaanee. Siti pakat afumal koda anam pasti pane namu mata kaba narim nasi dise nagana sai bakadem sekunda jerado melkai. Kalbite bopate jala barbadachu vitamir kapite kajala si base anale norkatu murtinde mi basa lamatan letu tokkodu vaaka kamnelle rabbi kaba garakiya kana beki jajjabaa dhobsaaree. Tokkoddu vaaka kamnellee rabbii qabaa garaa kiyya kana beekii jajjabaa dhobsaaree. Garaa kiyya kana beekii jajjabaa dhobsaaree. Garaa kiyya kana beekii jajjabaa dhobsaaree. Garaa kiyya kana beekii. Kaasitti keessan jalqabaa ba'ee keessumaa immoo baay'ee uummata biratti kan beekamu sirba duraan kaasne sana jaalala eegan gaafa reediyoo irratti haa ta'u yookiin immoo
mana namaa keessattis haa ta'u gaafa sirbi keessan dhagame maal siniin jedhan hiriyoonni keessan haa ta'u maali namni sin beeku sirbi kee sirbamaa jiraatillee asii fagaattu manaan jedhan yeroo ay sagalee yookiin yaa dhagaanii yaan beektaa namni kun eenyu inni ka sirbu kun kan beekne illee hin jira ispeeshaalii namoonni agartee waan hin qabne yeroo sana viidiyoo jiru viidiyoon hin jiru sirbituun kun eenyu inni ka jedhan ijoolleen maan ta'ennaa agartee ijoolleen amma haa caaluun faa jootee eenyu jaambuun faa dhufanii turani Ameerikaa maqaan beekan malee ijaan waliin beeknu Abotu jinjaan si yaada achi wal barannee wal kuufne yaada. Viidiyoodha irratti jechuun ayyaanne viidiyoo kilipii waan galu. Wanni itti yaadu barbaachisa beektaa. Ani hin sirba malee waa'ee sirba kan ittiin fufee akkana godha ka jedhu. Kaa'uudhumaaf jechuudha jechuun aartii kana keessattiin turullee toon ta'een waan kana seenaadha. Amma sirbi keessa nama jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaalaa jedhu akkasiin jedhe baay'ee uummata biratti baay'ee beekamaadha. Garuu immoo amma akka bifa kaasettiitiin bifa garagaraatiin uummata harkatti argachuu hin danda'u miidiyaaleen tokko tokko yoo affeeraniin ala sasii jechuudha. Yaa namni baay'ee nama ijoolleen teennaa amma ani Atlaantaa jiraadha. Atlaantaa Joorjiyaa ijoollee nama hiriyoonni kiyya sirboota kee kana walitti kollee goonee agartee odoosii agartee akka dookumentiiti akka taa'u goone jedhanii mana gaafatani. Anillee ima fedhaa garuu hunduu kaa namni gamaa gamana fiigaa gaafa kana akkana goone jettee gaaftee murteessitu hin jiru. So sansantu nu qabe malee namni waan ofii dalagee jedhe sirbi beektaa fedhi. Fedhiin kunini waan jaalatu tokko hin gootaati. Yoo sii guutuu dhabe immoo wanti gootu hin jiru. Atau artistii Tuujii Muddee gaaffii deebii keenya gara xumuraatti deemaa jira. Waa hedduu kaasuu dandeenya gabaabsineetuma yeroo isin qabdaniinis wajjii wal qabsiifnee egaa tarii biyya kana keessa yoo turtanis bal'inaan wal arguu dandeenya waltajjii garaagaraa irratti. Mee aartii yeroo sana isin keessa dabartanii akkaataatti dhamaatan akkaataa walaloo yeedaloo namni walirraa fudhatu wal jajjabeessu isa kana aartii kan ammaa isin halaaltan mee kallattumannaa keessan maal jettu namoota aartii kana keessatti qooda fudhataa jiran? Yaa aartiin Oromoo dhugaa durirraa jalqabee ispeeshaalii waa'ee qabsoo irra akka hundaa'e baay'een isaa amma fakkeenyaaf namni gariin keessattuu barreessituun jajjaboon waa'ee Oromoo kana waa'ee Oromoo yoo barreessani hunduu waa'ee qabsoo irra hundaa'e kanaafuu sirbitoonni ispeeshaalii waa'ee kanaan galii argachuu irratti ka Oromoo qofallee odoo hin taane kunillee sanuma haa ta'u ammoo kenna akka jalqabeen guddinaan ka jalqabe ka 1991 akka biyya kanaatti 83 na fakkaate sambooda guddataa deeme. Sirbituun illee itti baay'atee sirbituun kennallee hin ka'e akkuma jiruun uummanni kennallee bareeda amma rakkoon jiru maali sirbituun Oromoo akka agartee sirbu kanatti galiin qabu namni kenna Oromoon miliyoona 40-50 jenna odoo innummaanuu agartee uummanummaa Oromoo qofa sirba Oromoo ijoollee Oromoo baaftu kabitu ta'eeyyuu bakka biraa wanti ate hedduun jiru haa ta'u kanarra hirdhinni hin jira guddinni aartii Oromoo garuu sadarkaa amma gahirraa hoolaaltu baay'ee bareeda. Siboonsaa sirbitoonni jajjaboon ba'anii jiranii sirbitoonni kunniin addunyaa irratti illee agartee warra dhiyaatee sirbuu danda'u ta'anii jiranii kun baay'ee nu gammachiisa dhugaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya artistii Tuujii Muddee wajjiniin turtii gabaabaa qophii keenya harka fuuneedhaan kan nuti taasifne Tuujii bal'inaan yeroo biraan walitti deebinaa ammaaf ulfina guddaa argadhaa jira. Galatoomaa fayyaa ta'e bosona.